Kanaafi ilma waaqayyoo kan isa jechisiisee maal yoo jette tokko mataa masaattuu waaqayyo abbaan akkas jedhe. Ilaa kun ilma koo jaallatamaadha gammachuu kootu irratti raawwataa jedheera. Lammaffaa immoo abbaa malee gaafa jennu adamiyyuu abbaa fi haadha malee uumame. Garuu akkaataan itti adamni uumameef hin uumame tokko miti. Akkaataatti adamni dhufee fi isaan yookaas Yesuus dhufe tokko miti. Yesuus hafuura rabbi irraa ta'ee Jibriiliin dhufee gaafa garagaraa isheetti fuufee sa'aatii sanaa kaasee ilma ulfoofte isheenii. Innaa kanaan walumaa gala maal jechuu barbaadeen asitti kan nu hubannu ilma waaqayyoo kan jedhameef Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti ilma namaa qofaa miti. Innaa kan nu fudhachuu qabnu irra caalaa Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jennee maxxanii sana hubachuu rangeenye yoo ta'eyyuu Yesuus Kiristoos tokkicha ilma namaaf ergamee fi Yesuus Kiristoos karaaf jireenya ta'ee dhala namaaf ergamuusaa yoo amanne jireenya bara baraa qabna isaa hangafaa jechuudha. Okay. Asumarratti ilma yeroo jedhu kana waaqayyoon ilma ni qaba. Waaqayyoo ilma qaba Yesuus Kiristoos ilma isaatii. Ilma akkamiin godhate waaqayyoon ilma akkamii godhate? Fayyaa ta'e. Ilma godhate gaafa jennu akka keenya akka nuun beennu kana utuu hin ta'ini. Hafuura isaatu dhufee foon uffatee hafuura isaa dhufee foon uffatee waan ta'eef ilma koottiin jedhe malee akkuma jetti namni ilma gaafa jedhamu waan sadiin ilma jedhama lafa kanarrattu aadaa nuun qabnuun iyyuu jechuudha. Aadaan nuun qabnuun erga kana jedhame kan waaqayyoo ilma jechisiise immoo hafuura ofiisaarraa erga uumamee nama kana ilma namaatti moggaasuu barbaadetu hin ta'in ofitti moggaase. Yesuus garuu gad of deebisee ilma namaa ofiin jedha ture. Na akkasidha. Yaa beeke amma yeroon jedhu ilma waaqayyooti ani waaqayyo abbaan ilma qaba jedhee hin amanu. Maaliif jennaan yoo ilma garatee uummate ilma dhalchee yeroo jennu ani dhiira niin dhalcha. Namti saalaatti hin dhalcha malee ilma dhalchuu hin danda'u. Waaqayyo ilma dhalchee jennu Maariyaam fuudheeti irraa dhalche moo akkanuma irraa uume hin uume. Hafuura isaatu foon uffate hafuura waaqayyootu foon uffate karaa namaa keessatti foon uffate. Hayyee okay dura uumamni kun dinqii wanta afurii jira uumama kana hunda tokkoffaa Adam abbaa malee biyyoo irraa eenyutu uume? Waaqayyo. Okay waaqayyoon san hafuura itti baafate moo baafan? Baafateera. Nama ta'e moo hin taane? Ta'eera. Eenyutu taasise? Waaqayyo. Thank you. Lammaffaa haadha mana isaa tajaajiltu eewwan nama foonirraa argamte moo biyyarraa argamte isin? Nama foonirraa argamte. Akkamitti argamsiise? Cinaacha isaa keessaatii isa raffisee cinaacha isaa keessaa baase. Nama taate moo hin taane hafuura itti baafatee hafuura taasise. Haadhaa fi abbaan isii eenyusi? Abbaan ishee waaqayyo malee abbaa qabdiin jedhu abbaa ishee kana jedhatu hin ta'in. Okay intala waaqayyo jechuun hin dandeenya? Intala waaqayyo jennatu hin ta'in uumama waaqayyo jenna sababni isaa. Okay uumama walii galee fudhadheenis hin qabdu nama foonirraa argamte. Abbaas hin qabdu eenyus hin qabdu dhiirarraa argamte sanuu. Tole gara Yesuus adeemina. Yesuus haadha ni qaba moo hin qabu? Qaba. Haadha nama foonirraa argamu hin argamne? Argameera. Maaliif heewwaaniin intala waaqayyoo jechuu dinnee maaliif Yesuus ilma waaqayyoo jenna? Yesuusin kan dhugaa baheef waaqayyoodha waan ta'eef waa waaqayyo jedhee jenna isa waaqayyo hin jedhiin. Okay heewwaan waaqayyoon hin uumne? Waaqayyo yoo uume iyyuu mucaa kottiin hin jennee Yesuus Kiristoosin immoo dhala koosa jaallatamaa mucaa koosa jaallatamaa gammachuu kootu irratti raawwataa jedheera waan ta'eef akkas jenna. No, okay. Yesuus Kiristoos eenyutu dhiira taasisee akka gartee Maariyaam irraa argamu eenyu taasise? Akkas jedha macaafni qulqulluun eenyutu gadaameessaa keessatti macaafa jechuun kana macaafa eenyutu dubartii osoo hin ta'in dhiira taasisee dubartii irraa akka dhiira ta'e dhalatu eenyutu dhiira isa godhe? Jeendari isaa kan dhiira isa taasisee? Aishi macaafarraan si deebisaanii isa macaafarraan si deebisaa Yohaannis boqonnaa 1:1 sagaleen waaqayyo bira ture sagalichi ofuma isaa waaqayyo ture dubbata kanaaf waluma sanidhain umaatu hidhain dura uumama kana hunda okay an akkaan itti amanu dinqii kana afuriin si ibsa achi booda hidhain dhalaa kanatti tokkoffaa waaqayyoon uumama kallattii adda addaatiin uumee nu argisiise
tokkoffa uumama jalqabaa jirtu shabakaa isaati. Roome sanis bareedaadha. Amma Roome koostar 8:14. Oy deebitanii deebite Neetworkiidha yee. waan akka islaamaatti akka wangeelaatittis akkaan itti amanoone tokkoffa uumama namaa jalqaba waaqayyo nama kan jedhamu naafi ati ilma namaati malee namaa miti beek. Nama kan jedhamu Addami anaafi ati ilma namaati malee namaa miti. Okay? Addam waaqayyoon dandeettii isaatiin biyyee hin beektamu biyyee amma biyya lafaa irra deemnu kana biyyee tanarraa nama taasisee uume nama foonii kan hafuuraa fi foon qabu taasisee uume. Yaa. Kuni dinqiidha. Naan aman. Abbaa fi haadha ni qabaa? Yaa. Abbaa fi haadha ni qabaa Hin Addam? qabu. Abbaan isaa eenyu? Hin qabu. Haati isaa Abbaan ta'u? isaa Waaqayyuma Waaquma tuume. Akkas. Lammaffaa. Waaquma tuume. Okay, waliigalle. Lammaffaa haadha mana isaa tajaajiltuu isaa Haywaan yookaan Haawaa nuti jennuun Eve in English jedhanii kana abbaa malee haadha malee dhiirarraa sanuu dubartiirraa miti cinaacha isaarraa nama foonii godhee isii argamse. Kunis dinqii lammaffaati kana waaqayyootu argamse intala waaqayyoo jechuun hin dandeenyu. Waaqayyo uumaa waaqayyooti. Ni amantaa? Yaa. Ayya sadaffaa. Yesuus Kiristoos dubroorraa abbaa malee haadha malee Maariyamarraa dhiira godhee waaqayyoon argamsiise ta'ii isaatiin ni amantaa kana. Ta'ii isaatiin. Ilma argatta jedhanii waaqayyoon hafuura qulqulluu itti ergee ilma argatta gammachiisee ilma dhiiraa akka argattu ilma dhiiraa akka deessu waaqayyoon itti dubbatee argamte. Waaqayyoo waan kana ta'iidhaan taasise miti. Waaqayyo itti dubbatee ishee gammachiiseera. Waaqayyo itti dubbatee akka Waaqayyo itti dubbatee ishee gammachiise sirriidha. Macaafni qulqulluun isa kana lafan kaa'a. Waaqayyootu waan kana waaqayyootu ilma kana Maryamaaf kannee biyya lafaatiif kannee akka argamu taasise yoo jedheetiin amana waaqayyoon akka Yesuus hin argamse dhiira godhee taasise argamsiise Maryamarraa hin amantaa akkas? Gochichi gocha maali ta'ee silas? Nama gochi kun gocha waaqayyo akka ta'e. Gocha argamuun Yesuus kun gocha waaqayyoo teettee ni amantaa? Nama na'ee. Akka galatoome akkas yoo jenne walii galla gamanaan yoo jenne walii galla afraffaa waan biraa dinqiin biraa maasii yookaan ooyiruu lafa qonnaa hin qabdanii warra gabareeti qabdanii hin facaaftanii miti talbaa garbuu eenyu hin facaaftan boqqolloos hin facaaftan yeroo waa facaaftan lafa jala facaaftee biyya yeroo irra garagalchitee biqiltu firii takka boqqolloo darbitee ukoo isiisanirra boqqolloo firii meeqaa biqila? Boqqolloo takka darbitee baay'ee biqila. Eenyutu firii san silaata biyyeedhaan waliin makamtee tortortee haftu eenyutu biqilchee muka bareedaa san biqilchee akkasi baasee guddise eenyu? Rabbiidha. Kanaafuu kun hundinuu uumamni hundi tole gara biraatiin nama haadhaas hin qabne namni du'aa kaaseef waaqa hin ta'u namni haadhaa fi abbaarraa dhalateef nama hin ta'u waaqa hin ta'u namni namarraa dhalachuu dhabeef waaqa hin ta'u akka wangeelaatitti nama abbaas hin qabne haadhaas hin qabne bara gartee jalqabaas hin qabne xumuraas hin qabne Malkisaadiqii jira waaqa hin taane inninu akkamiin Yesuus Kiristoos kan abbaa kan haadha qabu kan Aadam osoo jiru Aadam haadhaa fi abbaan qabne yoo kompeer wal goone haadhaa fi abbaan qabu Yesuus haadha qaba. Yoo Malkisaadiqiin wal kompeer goone Malkisaadiq abbaas hin qabu Ibroota 7 boqonnaa takka yeroo dubbifne Malkisaadiq jalqabaa fi xumura hin qabu barri jireenya isaa bara baraan jira abbaas hin qabu haadhaas hin qabu hidda dhalootaas hin qabu jedha. Yesuus yoo wal bira qabne wal Malkisaadiqtu caala. Mee akkamiin Yesuus Kiristoos akkamiin ilma waaqayyoo akkamitti ilma waaqayyoo jennaan kanumarratti Ibroota 8 boqonnaa 4 waliin dubbisname. Ay, yaadichi na hubatamaadha. Dhiisi. Yaadichi na hubatamaadha. Ishi abbo. Tole waliigalle gara biraatti as deebina. Ani Islaama atoo? Kiristaana. Ani akka Nabi Muhammadittiin Islaama akka Yesuusittiin Islaama siifin kana ragaa akka Abrahaamittiin Islaama ati hoo akka eenyutitti kiristaana? Yaada keetu naa ifaa miti abbuuko. Ani Islaama ati kiristaana jennee miti? Yaa.
Ani akka quraana kiyyaan fitadha qoy. Kiyyaan dura siima. Ani quraana keessatti dhaabbata Obbo Fayyisaa. Oh, dubbirra jirtani. Galatoom. Ani islaama kaniin hordofu quraana rabbii kiyyatu Allah kiyya islaama ta'e inaan jee lageessaa mirraan si deebi'a. Ani islaama kaniin hordofu quraana kan islaama ta'e inaan jedhe nam tokko Muhammadii miti Allahatu quraana keessatti islaama ta'e inaan jedhe akka nabi Muhammadittiin islaama akka Yesuusittiin islaama akka Abrahaamittiin islaama atoo wangeela hordofta akka eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe daawwi kiyya. Waan atamma jette keessaa kan naan gallee Abrahaam musliima moo kiristaana ture? Muslima Abrahaam muslima akka islaamaatittis. Eeshi musliima. Muslimni eenyuun dhufe? Muslimni nama takkaan hin dhufne biyyoota hundaa muslimaan dhufe. Eeshi musliima. Amantaa musliimaa akka inni fudhatamuu jalqabee ergamaa kabajaa afaan Arabiffaan haasawaa hin dandeenyeef ergamaan kabajaa ergama rabbiin Muhammadiif arga dhufanii as miti. Laa akkasiin sanna gaafata ragaa amma waan hin jedhe kana naa deebisi islaamummaa yoom eegaltee irratti dhalatamoo jaarraa eegaltee waan isin jedhe masii galtee quraana guun ol qabad ani islaam dura namni godhuuf wal barata maqaa wal barata Oromoon amantiilee wal barata biyyaas wal barata ani islaama Oromooti kaniin hordofu quraana rabbii kiyyaatu quraana keessatti islaama ta'e amantii islaamaa malee hin jiraatin amantii islaamaa malee duutee fuula kiyya guyyaa xumuraa san hin dhufinnaan jedhe akka nabi Muhammadittiin islaama akka Iyesuusittiin akka quraana keessatti jedhame Iyesuusin islaamas keessatti akka isaatittiin islaama akka Abrahaamittiin islaama akka Musee akka Salamoonittiin islaama ati daawwit wangeela keessatti akka eenyutu kiristaana ta'e isiin jedhe akka eenyutu kiristaanaati. Achirratti wantoota amma jette keessaati namni kan inni musliimummaa fudhatu yookaas immoo islaamummaa namni tokko kan inni fudhatu akka inni beekutti erga dhaloota Yesuus Kiristoos waggaa 600dha. Isa kana otoo islaamummaa jechuudha. Sababni isaa namni tokko harka isaa ol kaasee yookaas quba isaa ol kaasee waan jedhe fudhatee gara achi darbuu qaba. Kan keenyas immoo waan jedhee amanee kiristaana ta'uu qaba. Ani waan jedhe salphaan godha sirra. Ani quraana kiyyaatu rabbiitu islaama ta'e naan jedhe ati eenyu kiristaana ta'e isiin jedhe. Gaafi salphaa. Yesuustu akkas jedha. Kam jedha? Na duukaa bu'aadha Kiristoos na duukaa bu'aa jennaan Kiristoos duukaa buune. Kiristoos duukaa erga buune immoo duukaa buutota Kiristoos kana kiristaana jedhamanii waamaman malee kiristaana ta'aa kana ta'an jedhu. Ani waan si jedhe salphaadha. Ani amma fakkeenyaaf eenyutu gartee tiktookii kana sii bane yoo sin jedhan anaa banatee jetta. Eenyuun maqaa amma daawwii jettu kana sii moggaase yoo jedhe takka harmeetee takka abbaa kan kee takka firoottan kee naa moggaa qaama sii moggaase beeku qabde. Eenyutu kiristaana daawwitiin ta'e jedhe wangeela keessatti eenyu kiristaana ta'e isin jedhe akka eenyu just like who eenyutu kiristaana ta'e isin jedhe akka eenyutu kiristaanati. Ani quraanaatu islaama rabbii kiyyaatu quraana kiyya keessatti islaama ta'e islaamummaa malee amantiin biraan jirtu naan jedhe akka nabi Muhammadittiin islaaman. Akka nabi Muhammadin akka haadha tiyyaatti miti akka abbaa kiyyaatti miti akka nabi Muhammad islaama akka Abrahaam islaama akka Yesuus islaamaatittiin islaama ati gaafii kana kanis gaafadhe eenyutu kiristaana ta'e isin jedhee akka eenyu kiristaanaati. Ani Kiristoositti amanuu kun beeka malee kiristaana ta'e kan naan jedhe jira utuu hin ta'in hordoftoota Kiristoosii na duukaa bu'aa kan jedhu qofaatu jira. Kiristoos duukaa bu'uudhaaf immoo wanta itaatu tokko jira. Een cuuphamtaa jedha. Een cuuphamtaa Yesuusin ani fayyisaa lubbuu koo godheera jettee erga fudhattee booddee een cuuphamtaa. Erga cuuphamtee booddee duukaa buutuu Kiristoosin taata. Duukaa buutuu Kiristoos jechuun immoo namatu kiristaana jedhee iyyuu isaanii waame malee isaan kiristaana jedhanii ofii waame. Okay, wasin jedhu. Garuu cuuphaa eegatu jechuun kanaatti jedhan. Barattoonni Yesuus tokko cuuphamanii jiranii tokko. Naa himuu dandeessaa tokko cuuphame. Macaafa keessatti caqasa isaa yoo hin dagadhe iyyuu
No, Yohaannis cuuphaan cuuphaa ture. Okay. Yohaannis cuuphaan cuuphaa ture. Yohaannis cuuphaan inni cuuphuu ture. Cuuphaa akkami? Cuuphaa gartee yaada garaa geeddarachuu cubburraati moo Yohaannis Yesuusin cuupheemi? Yesuus Kiristoos barattoo namuma tokko kan inni cuuphee ni jira. Yesus Kiristoos abaluu cuupheeraa kan jedhu barreeffamee jiru. Hin jiru. Okay, isin maaf Yesuus nam takka hin cuuphne barattoonnillee nam takka hin cuuphne barattoonnillee hin cuuphamne ragaa yoo jiraate fidu san itti deebina san dhiisi. Barattoonni cuuphaniiru. Eenyu cuuphan? Filiiphoos namni jedhamu hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti cuupheera. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti cuupheera. Akkas hin jedhu. San itti si deebi'ayyee. Siin barreessu maali? Gamas itti deebi'a. Amma jechuun gaafii kiyya akka wal jala milinnee fi gaafuma kana ani okay kanaafuu kiristaana ta'a qaamni sin hin jiru wangeelli irratti hin jiruumi. Kiristaana ta'a jedhatuun ta'in duuka buutuu Kiristoos ta'a jedha. Duuka buutuu Kiristoosiin immoo ati maatii moggaasuu barbaadde fakkeenyaaf. Okay Waaqayyoon abbaan Yesuusin kiristaana ta'i jedhee. Lakki kiristaana ta'e ittiin hin jenne lakki. Tole Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin kiristaana ta'a jedheeni. Takka pheenxee. Kiristaana ta'a jenne. Pheenxee taa'as kiristaana taa'as hin jenne. Galatoom. Okay waan ati ani kaniin hordofu jecha keessa gocha keessatti waa'uma hunda hirriba kiyya keessatti illee rool moodeliin kiyya fakkeenya kiyya Nabi Muhammadi barsiisaan kiyya Nabi Muhammadi kan waa hunda ati hordoftu Yesuus immoo nama biraati. Yesuusi. Waan Yesuus hin jedhin akkamitti hordoftan isin waan Yesuus hin moggaasin waan Yesuus ta'an jedhin ifuma baafatanii. Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 maraggeeffadhu waan inni jedhu. Egaa gooftummaa waaqarrattis lafarrattis naaf kennameera dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti cuuphaa barattoota koo godhaa. Eenyu cuuphan? Barattoota koo jechuun karaa biraa immoo duuka buutota koo jechuudha. Egaa amma asitti wanti nu hubachuu qabnu. Barattoota koo jechuun duuka buutota koo jechuudha. Duuka buutota Kiristoosiin immoo namatu kiristaana jedhee isaan waame. Ishi. Yesuus wayii waame. Maal jedhamu qabu jettee. Yesuus hin yaamne. Yesuus amantii malee jiraachaa ture biyya lafaan amantii hin qaba Yesuus. Maal hordofaa ture? Amantii Yesuus Kiristoos amantii Yuudii keessa ture. Paagan jechuun Yuudii. Okay, amantiin Yuudii keessa ture. Keessanoo maali amantiin keessan? Amantiin keenya immoo kiristaana. Kanaafuu isin walitti hin deemtan jee waan addaati kaa. Dhaggeeffadhu kaa achitti. Kiristoos Yuudoota keessa yoo ture iyyuu sirna Yuudoota cabsee sokkee. Maa cabsa amantii isaaniitti irraa baqate? Garan baqate? Yuudoonni amantii ni qabanii mi? Qabu qaban. Yuudoonni maalitti amanuu? Akka itti cabseen sitti hima. Amantuma isaa cabsee deemee malee keessanii waliin qabatu. Keessanii waliin qabatu yaa. Koy kan isaanii kan inni cabse seera. Namni seeraan qullaa ture. Namni waan qullaa seera keessa jira. Amma dura amantii gadhaabu kan haayimaanootiin kee maannoo mindinoo yoo sin jedhan waan itti barreessitu islaama moo kiristaana. Baasaboora irratti takka warra qofee. Eessaa fiddee eenyu Yesuus hin beeku haa kiristaana. Yesuus kiristaana maaf wallaala duuka buutota isaa beekamiti ma? Duuka buutota barattoota isa hordofu ta'uu beeka malee kiristaanni amantiitti hin beeku haa Yesuus hin beeku kaa. Eeshi abbo amma tuute maal akka nuun jedhamne waamamnutu nurraa bareeda ture. Islaama. Waan islaama siimu? Eeshi islaama. Okay siimu. Islaama jechuun afaan dura takkitta kanarraa barachuu amma gara na deema ragaa wajji malee hin deemu waan feete na gaafatu olii dhiise kiristaanummaa sirraa. Islaama jechuun dhageessee ni beektaam islaama jechuun. Islaama jechuun ni beektaam. Islaama jechuun nagaa. Dhageesse nama dhiise nagaa sin gaafatu dura islaama nama jedha amantii islaamaa jedhamu addunyaa kanarra hin jiramu hin jiru. Amma jira. Hin jira. Maal jechuun min maalatu no islaama jechuun afaan Oromootitti. Ani dhugaan beeku ani. Kana si rakkinni kana wangeela keessa hin sii kan akka islaamni wangeela keessa jiru si yoo sii kan neo. Eeshi natti tola tuna dhaatteen indee. Hin fudhatta. Maaf hin dhugaa qabatamaa taanaan maaf hin fudhadhu. Amdi. Okay. Hayyee sii qophe waan sii kanna. Waan jedhu dura jecha kanaan siima jechuun gartee yaacha bakkuma hiikuma akkasanii kana finnaa qoy taanuma naa baastan asirra agarsiisan sanuu waan jedhu
Islaama jechuun Nabi Muhammad saba inni keessaa dhalate Oromoodha moo Araba keessaa dhalate dura? Kaatitti beektu. Nabiyyiin Muhammad. No, kana keessa dhalate isaan beekuni. Maybe Araba keessa dhalate akka seenaatti hin beekamu. Okay, Nabi Muhammad Araba moo Oromoodha? Akka ati beektutti. Araba kan beekutti. Araba. Namni Araba afaan kam dubbata? Afaan Oromooti moo afaan Arabaati? Afaan Arabaa dubbata. Thank you. Yeroo Nabi Muhammad biyya Arabaa dhalate, Makka dhalate, yeroo inni ergamus Quraana kanas afaanuma isaatiin ergama Rabbiin itti erge. Gaafa gartee wangeela keessattis Maryamaan gartee ergama Waaqayyotti dhufu afaan isii kan haadhaa fi abbaa isiitti dubbate malee afaan biraati miti. Ergama Waaqayyo yeroo itti dhufu afaan Oromoo, Amaariffa, Araba ittiin dubbanne. Nabi Muhammadis ergamaan yeroo itti dhufu afaanuma isaa Nabi Muhammadis saba keessa jiru afaanuma Oromoo jinaasaa afaanuma Arabaan barsiisu ture. Iyyesuusis afaanuma saba isaatiin gartee barsiisu ture. Afaan Oromoo, Amaariffaa miti, Arabiffaa miti. Walii galee kanaaf Islaama jechuun afaan Arabaarraa dhufe al-istislaamu lillah afaan gartee masakamuu Waaqayyoof masakamuu jechuudha. Jecha amma seentee Google seentee baasuu dandeessa akka feetattu jaarraa kan namni shawwaduu danda'u. Islaama jechuun to submission to the will of God jechuudha. Waaqayyoo tokkicha callaaf Waaqaaf masakamuu jechuudha. Islaama jechuun afaan Oromooti miti. Afaan Ingiliffaati miti. Afaan Arabiffaati. Afaan Amaaraati miti. Islaama jechuun galgala kanarraa sii galuu qaba obboleessa koo. Islaama yoo afaan Oromoo dubbanne Isgaabeer jechuun afaan Oromooti. Afaan Oromooti. Oromoon maal jedhaniin? Oromiffa maal jedhaniin? Waaqayyo. Eeywa akkasi. Gizee gartee gaafa afaan irraa afaan tokko jijjiirru yeroo Islaama jechuun yoo gara afaan Oromoo jijjiirtu Waaqayyoof masakamu fadha ofii dhiisanii fadha Waaqayyoo raawwachuu. Kanaan si gaafadha ammas irratti. Iyyasuus Kiristoos fadha eenyuun raawwata? Fedha Waaqayyoo raawwata. Boqonnaa sanni yaadatta Iyyasuus Kiristoos fadha koo duuka hin bu'u fadha isana ergee duukaa hin bu'u yeroo jedhu. Wangeela Yohaannis keessa jira nan beeka. Okay. Ani fedha abbaa koo raawwachuun nu fedha ishiin. Musa sani tala boqonnaa sana baasa boqonnaa Yohaannis wangeela Yohaannis keessa boqonnaa shan ko soddomi ila soddomi raan soddomi takka. Okay boqonnaa sana baasa. Amma jecha si jee kanarratti Islaama jechuun maaliin siin jedhe eenyu Daawit ko Islaama jechuun fadha ofii lakkisanii fadha Waaqayyoo duuka bu'u jechuudha. Afaan Islaama wangeela keessa Islaama loqan Yesuus Kiristoos kallattumaan yeroo gartee wangeelli afaan Oromoo jira. Kanaaf afaan Islaama waan jedhu naaf jechuudha. Islaama jechuun ruutiin waan kanaa sii galu. Daawit jechuun min maalatu Oromiffa sii galu qaba. Afaan aslii oriijinaala sanii deebite. Afaan hundi bakka zoroo bakka deebi'u qaba. Waanni hundi hiikoo qabdi afaan keenyatti. Afaan keenyarraayis namni afaan biraatitti yeroo jijjiiratu afaan keenya beekee afaan sanii jijjiirachuu qaba. Islaama jechuun fadha ofii dhiisanii fadha Waaqayyoo duuka bu'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos Maatiyoo 5 boqonnaa 30 irratti ana fadhi gartee fadha koo duuka hin bu'u fadha isana erkee duukaan bu'a. Yesuus fadha Waaqayyoo duuka bu'a moo hin bu'u? Fedha Waaqayyoo duuka bu'a. Islaama jechuun kanuma. Waan biraatti akka hin qabdu. Eeshi. Erga fedha Waaqayyoo duukaa erga bu'ee egaa amma achitti abbu baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuudhaaf dasneedha maaliif waca qabu dhugaa qabatamaa wal wajjin haasaarra erga fedha Waaqayyoo duukaa bu'ee quraanumti mataan isayyuu injila erga hin deeggartee Jamila guddisa. Yaa erga akkas ta'eeti hin hordofne argatee injiluma kana yoo hin fudhanne argatee ishi Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 kana hin fudhanna. In dubbisna. Yohaannis shan dubbisi Islaama jechuun sii gale Yesuus akka wangeela irraa Islaama ta'e kun boqonnuma sanii. Yohaannis 5:30 miti? 5:30. Yaa Yohaannis 5:30 na ishi haa ta'u rakkoon qabu nan dubbisa. Ishi kanaafi qoy gaashi inni isa kana mani fudhadheera moo walumaa galaa? Eega fudhatte Yesuus Kiristoos akka Islaama ta'e fudhatta? Yesuus Kiristoos akka Islaama ta'e fudhadhu. Maal waqannaa ani fadha eenyu duuka Islaama jechuun maaliin siin jedhamu? Akkan itti Islaama ta'uu isaa hin fudhanne hoo jiraate maal beektaa?
waa tokko addanaa baasuu qabda. Ergamaa kabajaa Nabi Muhammad achi as dhufanii booddee kan fudhatame maali moo isa dura kan ture maali? Kuno Kan addanaa baasuu qabda. Islaama Yesuus kuno jaarraa Yesuus Islaama jechuun kuno numa jira. Ishi nin jechuu barbaade nam tokko musliima ta'uu fakkeenyaaf islaama ta'uudhaa fi Kaxalaa kana namni tokko namni tokko islaama ta'uudhaaf waan jechuu qabu qaba. Waan jedhee jedhu qaba. Inni kuni dursa ture utuu hin ta'in ergamaa kabajaa Nabi Muhammad achi as dhufanirraa kaaseeti namni waan jedhu jedheetu achi as dhufaa ture. Akkas. Innaa kanaaf maal jechuu barbaadeen Yesuus Kiristoosii laa ilallaa edeen fudhanne. Fudhate. Quba isaa ol kaasee fudhate. Fudhate siifin kana wangeela irraa. Sii kana wangeela baasi. Baasi. Wangeela Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 2 dubbisi. Laa ilaaha illallah jechuun achuma. Laa ilaaha illallah jechuun dhuga. Laa ilaaha illallah jechuun afaan Oromooti siif hin galletti. Akkuma Islaama jechuun siif hin galletti galle. Laa ilaaha illallah jechuun waaqayyoon haqaan gabbarmu tokko malee hin jiru jechuudha. Dhuga baatu jechuudha. To witness jechuudha. Dhuga bahuu jechuun waan takka. Yaa dursi amantii dhuga ba'umsadha. Akkasi Yesuus Kiristoos laa ilaaha illallah jedhee barsiise. Laa ilaaha illallah inni nu jedhee kuno barsiise. Eshi laa illallah jedhee ergamoota Yesuus Kiristoos keessaa laa illallah jedhee gara Kiristoositti kan dhufe gara Waaqayyootti kan dhufe yoo jiraate yookiis Yesuus Kiristoos kuno Yesuus barsiise kan. Maarree innas jechuu barbaade amma taate Yesuus Kiristoos yeroo wantoonni kun hedduu barreeffameera. Yesuus Kiristoos yeroo Xiqqooshee sagaleen kee sirrii miti abbaa. Gurbaa boole moo Bootee kan jedhu sagaleen kee baay'ee miti mee amma laalime mee dhime. Gurraan dhukkubse. Gurri keenya duraan dubrummaan qabu. Irraa afurma isin jeeqaadha. Ayyee. Bareeda. Ishi tole dhuga mutirra kaa jedhu ishi galatoomi. Dhuga baatu Yesuus Kiristoos laa ilaaha illallah barsiise. Waaqa tokko laa ilaaha illallah jechuun nabi Museen barsiise laa ilaaha illallah. Yesuus barsiise. Abrahaam barsiise. Salamuun barsiise. Raajoonni hundi nabi Muhammadis waaqa tokko barsiise. laa ilaaha illallah jechuun rabbii tokko malee haqaan gabbaramu hin jiru anis ergamaa ta'u jechuudha. Muhammad laa ilaaha illallah rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis ergamaa ta'uu beeku. Laa ilaaha illallah Isaa Rasulullah. Laa ilaaha illallah rabbii tokko malee kan haqaan gabbaru rabbii dhugaa tokko malee hin jiru Yesuusis ergamaa ta'u akkana barsiisee ture. Yesuus ragaan waan kana Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irra jira laa ilaaha illallah. Eshi abbu raajota darban keessaa Ibraahiiminis haa ta'u Muusaas haa ta'u Isaayyaas eenyuun haa ta'u quba isaa ol kaasee laa ilaaha illallah macaan fudhate kan jedhu macaafarraa ati naaf fiddennaan walii galla sirree bakka abboonni keenya darban. Boqonnuma amma boqonna gurbaan bari yoonii kee malee namanu Arabiffaa kana wangeela Arabiffaan laala nimi jarriin quban qaban qaama. Inni kun macaafa qulqulluu Jesus la inni kun macaafa qulqulluu afaan Arabiffaati ji macaafa qulqulluu afaan Arabiffaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti laa tudrib quluubukum antum tu'minuuna billaahi billah Allah jecha jiru garteemi billah faaminuu bii akka inni Allaatti amanaa jee gartee ammas irratti Nagalam Allah jechuun waaqayyo jechuudha na si nu baddan Allah God waaqayyo isa kana nu baddan garuu inna jira inna kanaaf maal isin jechuu barbaadeen ani wantati tokkoof tokko na hubachuu qabdu yoo jiraate xalaa abbuunis dhagaa jira waan ta'eef yoo asin jiru ta'eyyuu wantati na hubachuu qabdu Yesuus Kiristoos qubas amma fakkeenyaan namni tokko islaama ta'uudhaaf laa illallah Muhammad Rasulullah jechuu qaba erga jenne warri duraa maal jedhanii fudhachaa turanii kan jedhu kana ishi fudhachaa turan ergatee immoo warri duraa wanni jee fudhachaa turan ergatee caqasa tokko naa laadhu. Ishi warri duraa wanni jee fudhatu warri gaafa Yesuus Kiristoos lubbuudhaan addunyaarra jiru sani lubbuudhaan jiraachaa ture warri Yesuus itti lallabaa ture suni laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jee islaama ta'a osoo hin taane laa ilaaha illallah Isaa wa annaka Isaa Rasulullah jeeti jannata seena.
haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru nabiyyallaa Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti jedhanii jannata seenan. Nabi Muhammad waan isaan yaamsise hin jiru. Warri gaafa Nabi Musee jirus laa ilaaha illallah wa anna Muusaa rasuulallah jedhanii jannata seenan. Wanni Nabi Muhammadii fi Nabi Isaa yaamsise hin jiru. Nabiyyuma gaafa san isaan bira jiru sanitti amanan. Rabbiin tokko haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru. Nabi Muusaan ergamaa Allaati jedhanii amananii jannata galan. Warri gaafa Nabi Daawit jirus, Nabi Suleyman jirus, Salamoon jechuudha. Daawit, Abrahaam, Loot gaafa isaanii jiranis isaanuma sanittii fi Rabbii tokkichaa fi isaan ergamaa ta'uu amananii jannata galan malee dirqama Nabi Muhammadii yaamanii miti. Nu warri gaafa Nabi Muhammad ergame kana jirrus Nabi Muhammad amma nuti dhaloota Nabi Muhammadii mi? Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jennee jannata galla. Nabiyyoonnichi dura Nabi Muhammad dura turan dhugaadha. Nabiyyoota dhugaatii dhugaan Rabbiin argatee isaan dhugumatti Rabbiin ergatee jira. Gabiroota Rabbiitii nabiyyoota Rabbiitii jennee amanna. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jenna. Kanarratti ergamaan Rabbii Nabi Muhammad hadiisa keessatti man qaala ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Ciisaa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatullahi alqaa ilaa Maryam wa ruuhun minhu wa jannatul haq wa naarul haq jee amane dakhalal janna. Ilmaa jannata seeneehu jee murteesseehu. Namni haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru. Nabi Muhammad gabricha Rabbiitii fi ergamaa Rabbiiti. Akkasuma Nabi Isaa yookaan Yesuus Kiristoosis ergamaa Rabbiitii fi gabricha Rabbiiti jee amane jannata galaa jala muree